Anti. 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 Maani kana marraftaa deemu. Maani. Maan? Anu addunyaa biraa keessa bulee akkuma galgala. Maan akka midhaan Oromiyaa keessa bulee moo? Biyyaa siyaareen addunyaa biraa keessa ni bulee galgala. Abjuu mana abjuu bulee galgala. Immoo abjuu makee kana haasofteen dadhabdu yeroo inni raawwatamu si beeku. Galgala isheen abjuun argime bareedina ishee maaloo hojjaa ishee qaama ishee addeenya ishee qaama ishee fakkaattu maaloo faranjiidhaan maanni faranjii hin caalu hin caalu sanaa booddee manatti dhufte jalqaban addaa hime ija jaaladhaa golee ilaalle iji ishee mana bareedina jalalaan na ilaalaa anis ija jalalaatiin ilaalaa walitti gaafa daa'imnu wal bukkee geenyu itti kolfitee anumaa maddi ishee dhungachuu fedhu nan kee Riba keessa. Baay'ee naarii. Bareeddi bineem. Amma mee bareeddes jiiftes mee maal sii godhaati babbiidha. Maal dura jalqaba abbootii keenya maal jedhu beektaa. Ammatti daa'imti kana jala akka dhabdetti biratti argattu. Utuu hin dhaabbatte ta'e ni argattu. Amma immoo hin jilgeenfatte. Ati immoo falaasamoo bala duriidhaan furtaa'e. Nyaata akkasii. Siifa godhuga. Amma abjuudhaan kan akkas gootetu qaamaan argite immoo akkam taataati. Kan biraayyuu jira. Minnoota. Ishee kanan. Ishee kanan ishee dadda abjuudhaan. Ishee kanan. Ishee kanan. Leena. Bareedda. Ishee kanaaf daa'imtaadhaan. Nan daa'imami. Isheen isin daa'imti. Eeggan daa'imidha. Beektuun ati isaa? Beekuun ameessadha. Maal akkamitti wallaalte adda abjuudha walitti daa'imaa bulleen jenneen? Isa kanaan beektu? Kanaa duratti daa'imaa bulchee. Ishee mara. Ishee mara? Ishee mara. Maarsi bira dabarte re? Bareedina ija ishee. Akkaataa dhaabbii ishee. Maddii ishee kanallee. Ishee mara. Hundumtuu wanti hundumtuu isheedha? Wanti hundumtuu ishee maqanadha? Ishee maqanadha. Ooyee bati maafa akka nama wanti jilgeeffatte naan isheen si bira dabarte re? Abjuun itti meeram abjuun sirrii miti ati jilgeenfattee argattu siin jenneen. Maalii gaarii maalii dhumee? Kunoo haasofsiisii ni qaba. Ammayyuu rakaa taati. Sidayyuu abjuudha. Fuula isaa dhiqee bishee. Qaanii dhalaa madu. Anoo ishee maqana muudha. Kottu maal buutaa mini abjuudhaati? Dhagaa dhabnee ati? Ati garuu maa inni? Maal taa'u qabbiidhaan beekan jiru? Qabeen dhaabnee nu salphifteeti. Safara keessatti guddanne. Anoo kan biraa isa malee kana malee abjuu abjoodheera. Isa ammaa tura sama abjuu biraa ma? Kan biraa? Mana adde tola. Ndiiddee abjuudhaan. Qonnee qarshii baay'ee baas. Maal kolfisaa immoo? Mana adde tola shebaa jala qottee qarshii hedduu baafte. Ati abjuudhaan. Kottu deemnee qonna. Kottu nan qota. Maaloo abjuudhaan. Ati mee kottu mee deebii bakka. Har'a abjuu madhiisi kottu. Asuma jala Si arganii naani nuti soshataara siin jedhu. asuma jala Amma meeti edda yoomiiti koosii akkasii mana namaa jalaati bahee beekaa qarshiini. Biyyee Itoophiyaa Oromiyaan qabdu kana keessaati albuuda malee qarshiin hin bahu. Abjuu keedha kuni nama nageessati. qarshii baay'eedha. Ittiin duroom naamni ishimee. Baay'ina isaa miti amma abjuudhaan ni. Kottuun deemnaa meemmatti. Wajjin barbaanna kun. Nu reebsistaa. Nuti soshataara. Horsiisa magaalaa deemna kun.
Amma bulchiinsa magaalaa abjuu malee abjuutti malee. Maal qaba abjuutti bulchiinsa magaalaa? Doozariidhaan qojjisiisna. Birrii itti hin soqsiisuuf. Birrii itti hin soqnee baafnani. Qarshee fiddoo as keessatti baasna. Asumadha. Atarra obboleessa karoora nuu reebsisuu qabda malee. Natti hin fakkaatu. Asumadha. Birriin isaa nutti hafu kottu. Asumadha. Kottu turre bamiin. Siree buu. Sasitti nimi. Maal jedhan dhimma? Abjuu isa dhumaa satti. Anuun barbaadu dhis. Dhaggeeffattu kan maali? Waa'ee mi'aan kana jedhu harri guyyaa ayyaana saaraa abjuudhaa fi edee rafteen rafeen bulteeti. Inni kun isa ni dhumaadha. Isa dhumaadha inni kun. Rakkadeen mee jedhes dhaggeeffachuu malee maal hin qabaa. Maalidha beektaa? Biyya keenya kan. Oromiyaan gaafa raajittu. Itoophiyaarraa. No. Gaafa isheen raajittu. Biyyittiin daakuuf daaraa taate. Oromiyaan gaafa raajittu. Kan arginu kanoo. Amma reefu dhugumaa jechuudha. Sitti muuf amma abjuu sirrii abjootte laata. Nuuni sakarraa abjootte waggaa 250 ulfoofne. Garuu amma ona dhima nurraa ba'a. Waggaa dhufu ulfoofna. Ulfaa turtee? Amma gaafa yaaddu dhiirri ulfaayi. Siyaasa biyyaan beektooti. Haasaan beektu. Maa sirriitti naasaf ture? Maal siyaas maal beekta miilla durbaa jala abjuu jettee daa'im ta'u nu daa'imsi kan hojii keenya. Ammati kana abjuu sirrii abjootte laasittanii. Garuu akka kee kanatti hin abjoonni namni. Sigaleera dargaggeessi inni tokko achii bahee waa'ee biyya isaa falu. Hooyi jedhe. Inni tokko immoo mana keessa taa'ee harka isaa maratee taa'a. Sirriidha kan? Hin sobe? Ani sirriidha. Abjuun kee sirriidha. Inni mana jirus inni bakka jirus utuu tokkoo meetii waggaa 250 sadhamne sana hin deebisaa. Dhagaa jedhanii makiinaa isaanii erganii konkolaataa erganii hin guursiisan ture achii olii takka immoo cilee gurraacha jedhanii hin guuramu ture. Sigaleera mini? Silaayyoo jechaadha. Isamma faaruun Oromiyaan faarfatamu maaloo jedhan? Nuun maal jennas? Oromiyaa jennee